hojjechuu qabna jechuudha. Tokko uummata keenya jidduutti akka wal baratu, akka wal hubatu, akka wal amanu, akka daran cimu irratti hojjechuu tokko sadarkaa uummataa. Kun karoora baafannee paartiin kunis sadarkaa adda addaatti kan hojjetaa deemudha. Hooggansa keessatti wanti hojjetamaa dhufes gaafiileen ka'anis kanarraa dhufaniiti. Kalammataa jaarmoota jidduutti wanti obbo Baqqalaan kaasan jaarmoonni Oromoo tokko dirqama tokko ta'uu qaban. Garuu wal hubannaa, walii tumsuun, walii birmachuun cimuudha qaba. Akkuma agartanii jaarmoota wajjin kaleessa walitti seenneera. Adda bilisummaa Oromoo wajjin nu hidhan malee walii galtee memorandum of understanding mallatteessinee tumsa walootiin hidhannoo seenuuf qophiirra ture. Tumsi keenya sun nu hidhanii waraqaa keenya cicciramtee battus onnee keenya keessa nu beebaman tokko waliin jirra jechuudha. Gara biyyoonni tokko jennee harka isin dhoofsinu hojii tokko taanee diif jennee ciifnee qorrifnaan bu'aa hin qabu. Tokko taanee tokkummaadhaan gara fuulduratti wal taanee kan hojjennu. Isaan kun osoo hin ta'in qabsaa'ota Oromoo bifa adda addaatiin biyya keessaaf ala jiranis kaafa'uun kan danda'u ofitti hammatee kaan tumsee walii galee ni hojjeta. Gara fuulduraatti kana karoora diitee fudhannee kan deemnu ta'a. Sadarkaa sadaffaatti hooggansa. Uummata keenyaa sadarkaa jarmaa hooggansa. Jaarmoonni walitti dhufanii hooggansa jaarmaa tokko keessatti wal hubachuu baannan, wal jaalachuu baannan, walii abboomamuu baannan, wal guddisuu baannan, wal masaquu baannan bu'aan qabu. Kanaaf hooggansa amma filattan seentiraal komitees haa ta'u hojii raawwachiiftu akka wal baratu, akka wal simatu, akka wal fudhatu wal irratti hojii guddaa hojjenna torbaanota deemu kana keessatti. Tokko kana. Lammaffaa gahoomsi hooggansa kana akkuma agartan gameeyyii waggoota dheeraan gala jiran gubbaa turan qabna isaanirraa muuxannoo barachuudha. Warri jalaa dhufne jirra kan barnoota sadarkaa adda addaa qaban kan beekumsa gumii kanatti fidu hooggansa kanatti fidu qabna jechuudha. Sakkoo osoo hin ta'in ofiirraa baanee jaarmiyootaa fi mootummoota leenjii gahumsa capacity building nuu kennan irratti hojjennee collective leadership keenya ol kaasuudhaaf hojii bal'aa hojjenna. Kana waan isin jenna jechuudha. Kanaaf tokkummaa hoggaa jennu bifa kanaan sadarkaa uummataatti, sadarkaa jaarmiyaatti, sadarkaa hooggansa keenya qofa osoo hin ta'in hooggansa jaarmiyoota wajjin hojjetanii, hooggansa jaarmiyaalee amantii, hooggansa jaarmiyaalee hawaasaa, kan biizinasii kana hunda wajjin wal jidduutti wal hubannaan dandeettii waloo collective leadership Oromoo akka guddatu waan dandeenyu hunda godhuu qabnaa ni goonan jechuudha. Gaabiin obboleessii hojii irraa kaate kaafoo irratti godina tokko irraa ka'uun waan gaarii. Godina hedduu kaafoo qomataa ture akkasitti jiran. Kaafaa was imperfect yeroo dheeraa. Hamachaa tursan, hamachaa turre, komachaa turre. Kuni soba miti. Jaarmaa warra shawaati. Jaarmaa kiristaanotaati jedhamaa ture. Dhugaa bal'aa miti. Turuus. Kana jijjiiruudhaaf hojii bal'aa hojjetamee jijjiiramni guddaan dhufee jira. Namni waan argatetti hin shakkarre, rabbiin hin galateeffanne yookiin immoo hooggana hin galateeffanne taphamuuti illee hin guddifanne. Tokko akkasumas godhu qabda. Miseensonni gameeyyii waggaa 25 jaarmaa kana keessa turan dandeettii osoo qabanu, gahumsa osoo qabanu, kunoo nagaan bu'anii as taa'anii dargaggeeyyii yeroo dhiyootti jaarmaa kanatti makaman. Amananii itti kennuun significant. Kun significant jechuudha. Sankofaa miti wal waqarree walitti iyyine probably yeroo duraatiif akka Itoophiyaatti jaarmanii kan hojjete jiru. Kootaadhaan boodiitti hundi ofii akka filatan godheera. Komii jira komii kaleessoo ta'e irratti. Fakkeenyaaf godina tokko tokko namni nu barbaanne filamee jira. Koreen burree godina kan isaan hin barbaanne filameera. Komiin jira. Kan isaan barbaadan hafeera. Gara koree wajjin wajjin tuttis hoogganoonni kun lamaan isaan caalaa kaafaa Oromoo kan beeku waan jirutti fakkaatu. Waliin mari'atanii waan hin ta'a jedhan nu dhiyeessaniiru. Warra koree wajjin nu seene keessaa warri aanotoo seenuu baate hawwu jira. Hojiin mataa. Hojiin mataaneetti waliin dandeenye ji'a jaboon yookaan koree wajjin galeessaa walitti dhufu namni sun akka bahu yaada dhiyeessaa jechuudha. Namni hafe kan barbaadu kan cimaa jedhu immoo kaana jiran. Namni sun immoo daran jabaa
baatee naamusaanis dandeettisaa guddifatee qoree dureessaa keessatti warra jiran kana caalee yoo naanii yaate marsaa itti hawwatu qoree dureessaa akka seenu irratti hojjetaa jechuudha. Wanni fudhatame polisii eeyyaan dhaabne dhugaan hin jiru. Kana gootan malee isin diigna. Wayyaanee hin dandeenye bilchiginaa hin dandeenye. Hin dandeenye. Never threaten, never threaten Oromo. Never. Yoo kana gootan malee an mataa kiyya ergan beeyuu kaafaa keessa yoo baate kana sii goona kana gootu malee akka sii goona dibbin jennee duuna malee waan itti amanne irraa utuu hin deebiin. Dhagaa abaa'oo walakkaa ol fudhatee bilchiginnaan abaa'oo diiguu hin dandeenye. Abaa'oo diigameera? Hin diigamu. Hin diigamu. Kami asing rakau, kami dulu merakau, mencari rakau, menguji rakau, memborong rakau, hinda gepan. Wali marian, hisir repan. Wan anje de bulat tamale, asin aske sabas, shawan aske sabas, walaga aske sabas, jenam situ bamale, guji bau situ, aske bau situ. Karena dosis ni, ane orang yang mengi tu rewan nasu, dia ni akan tu ramadu. Karena gua tu mana malah anak keran musim ramu, kalau malah malah keran musim ramu, mutu muri malah jarang orang mau kompromi inggon, digam nama dia harga keran mana? Kan mana dia? Kami kira, kami kata hinda kepan, Korea itu boleh saya kata mana? Korea itu lalu cipu di mana? Kami kata nuti desa, numpalma isini paimina. Boleh sih kalau bunyi itu, si orang itu bunyi datang sah. Hagam tak akan iya tu rebel tamiti. Hagam tak akan iya tu rebel. Karena di nulle numpage sini. Oh kawa bunyi kawa arsi ingoni ni. Karena wali kam somna hangki na jiru. Amma wajah ni irul bepan na. Hangki na jiru itu kutanan rinja galaduma. Yaaduma xiqqoo sinii dabalee yaada xiqqoo sinii dabalaat masaan bal'isu. Wallaggeeffanne. Hojjechuu qabna jechuudha. Tokko uummata keenya jidduutti akka wal baratu, akka wal hubatu, akka wal amanu, akka daran cimu irratti hojjechuu tokko sadarkaa uummataa. Kun karoora baafannee paartiin kunis sadarkaa adda addaatti kan hojjetaa deemudha. Hoggansa keessatti wanti hojjetamaa dhufes gaafiileen ka'anis kanarraa dhufaniiti. Kalammata jaarmoota jidduutti wanni obbo Bokkalaan kaasan jaarmoonni Oromoo tokko dirqama tokko ta'uu qaban. Garuu wal hubannaan, walii tumsuun, walii birmachuun cimuudha qaba. Akkuma agartanii jaarmoota wajjin kaleessa walitti seenneera. Adda bilisummaa Oromoo wajjin nu hidhan malee walii galtee memorandum of understanding mallatteessinee tumsa walootiin hidhannoo seenuuf qophiirra ture. Tumsi keenya sun nu hidhanii waraqaa keenya cicciramtee battus onnee keenya keessa nu beebaman tokko waliin jirra jechuudha. Gara biyyoonni tokko jennee harka isin dhoofsifnu hojii tokko taanee diif jennee ciifnee qorrifnaan bu'aa hin tokko taanee tokkummaadhaan gara fuulduratti wal taanee kan hojjennu. Isaan kun osoo hin ta'in qabsaa'ota Oromoo bifa adda addaatiin biyya keessaaf ala jiranis kaafa'uun kan danda'u bitti hammatee kan tumsee walii galee ni hojjeta. Gara fuulduraatti kana karoora diitee fudhannee kan deemnu ta'a. Sadarkaa sadaffaatti hooggansa. Uummata jeeraa sadarkaa jarmaa hooggansa. Jaarmoonni walitti dhufanii hooggansa jaarmaa tokko keessattuu wal hubachuu baannan, wal jaalachuu baannan, walii abboomamuu baannan, wal guddisuu baannan, wal masaquu baannan bu'aan qaba. Kanaaf hooggansa amma filattan seentiraal komitees haa ta'u hojii raawwachiiftu akka wal baratu, akka wal simatu, akka wal fudhatu godhu irratti hojii guddaa hojjenne torbaanota deema kana keessatti. Tokko kana. Lammaffaa gahoomsi hooggansa kana akkuma agartan gameeyyii waggoota dheeraa nu jala jiran gubbaa turan qabna isaanirraa muuxannoo barachuu. Warri jalaa dhufne jirra kan barnoota sadarkaa adda addaa qaban kan beekumsa gumii kanatti fidi hooggansa kanatti fidu qabu jechuudha. Sakkoo osoo hin ta'in ofiirraa baanee jaarmiyootaa fi mootummoota leenjii gahumsa capacity building nu kennan irratti hojjennee collective leadership keenya ol kaasuudhaaf hojii bal'aa hojjenna. Kana waan isin seenna jechuudha.
Kanaaf tokkummaa hoggaa jennu bifa kanaan sadarkaa uummataatti sadarkaa jaarmaatti sadarkaa hoggansa keenya qofa osoo hin ta'in hoggansa jaarmoota wajjin hojjetanii hoggansa jaarmaalee amantii hoggansa jaarmaalee hawaasaa kan biizinasii kana hunda wajjin wal jidduutti wal hubannaan dandeettii waloo kollektiiv liidarshiipiin Oromoo akka guddatu waan dandeenyu hunda godhuu qabnaa ni goonan jechuudha. Gaabiin obboleessii hojii irraa kaate kaafaa irratti godina tokko irraa ka'uun waan gaarii. Godina hedduu kaafaa ogomataa ture akkasitti jiran kaafaa was imperfect yeroo dheeraa. Hamachaa tursan hamachaa turre komachaa ture. Kuni soba miti. Jaarmaa warra shawaati. Jaarmaa kiristaanotaati jaamaa ture. Dhugaa bal'aa miti. Atruus. Kana jijjiiruudhaaf hojii bal'aa hojjetameen jijjiiramni guddaan dhufee jira. Namni waan argatetti hin shakkanne rabbiin hin galateeffanne yookiin immoo hoggana hin galateeffanne taphamuuti illee hin guddifanne. Tokko akkuma gochuu ta'e. Miseensonni gameeyyiin waggaa 25 jaarmaa kana keessa turan dandeettii osoo qabanu gahumsa osoo qabanu kunoo nagaan bu'anii as taa'anii dargaggeeyyii yeroo dhiyootti jaarmaa kanatti makaman amananii itti kennuuti significant kun significantiidha jechuudha. San qofaa miti wal waqarree walitti iyyine probably yeroo duraatiif akka Itoophiyaatti jaarmanii kana hojjete jiru. Kootaadhaan boodiin hundi ofii akka filatan godheera. Komii jira komii kaleessa ta'e irratti fakkeenyaaf godina tokko tokko namni nun barbaanne filamee jira. Koreen burree godina kan isaan hin barbaanne filameera. Komiin jira. Kan isaan barbaadan hafeera. Gara koree wajjin wajjin tuttis hogganoonni kun lamaan isaan caalaa kaafaa ofii Oromoo kan beeku waan jiratti fakkaatu. Waliin mari'atanii waan hin ta'a jedhan nu dhiyeessaniiru. Warra koree wajjin nu seene keessaa warri aanotoo seenuu baate hawwu jira. Hojiin mataa. Hojiin mataaneetti dhibaa hin dandeenye ji'a jaboon yookaan koree wajjin galeessaa walitti dhufu namni sun akka bahu yaada dhiyeessaa jechuudha. Namni hafe kan barbaadu kan cimaa jedhu immoo kaana jiran. Namni sun immoo daran jabaatee naamusaanis dandeettii isaa guddifatee koree galeessaa keessatti warra jiran kana caalee yoo naanii yaate marsaa itti hawwatu koree galeessaa akka seenu irratti hojjeta jechuudha. Wanni fudhatame walitti Iyaan kan bukan ninja. Karena buatan mana isin di? Wayana ini nanti, betul nggak ini nanti? Mana? Never threaten orang, never. Yo karena buatan mana an mata kia. Erkam bayu kafau kesau buat karena sigona, karena buat mana akan sigona. Dibet jenis dulu mana? One itu aman dari lampu ini. Agak, abang oleh kaul pukatnya tu segenap, abang di gunung ni, abang di kamera, Hindi. Kami asyik rakau, kami dulu merakau, memecah rakau, membujur rakau, memborong rakau, hinda gepan. Walim marian, hisir repan. Wan anje de pukat temale, arsi naske sabas. Shawan aske sabas, wala kan aske sabas, jenam situ ba male, bujim bau situ, aske bau situ. Karena dosis ni, ada orang yang mengi tu, orang yang asu, dia dia kena tu orang tu. Karena kau tu ada malah kan anak kira ramu seramu, kalau malah malah kira ramu seramu, mutu muri male, jarang orang mau kompromi hinggon, tiga nama dia harga kira mana? Naga, kami jira, kami kapten hinda kepanna, kore itu boleh saya kata kemarin, kore jira wajib turun kemarin, kami kapten nuti diesa, numpalma isini paimina, boleh sih agak bujiti, si orang itu bujit akan sah, hagam tak akan iya tu rebel kami hagam tak akan iya tu rebel, karena di nulle numpage sini. Of kaba bakawa buji bakawa arsi ingoni ni kanab wali kam somna hanki na jiru amma wajan irul fe panna hanki na jiru itti gutanan rinja galaduma yaadu mati ko sini jagale ni
yaada xiqqoo siniin dabalaat masaan bal'isu. Walla geeffanne. Hojjechuu qabnaa jechuudha. Tokko uummata keenya jidduutti akka wal baratu, akka wal hubatu, akka wal amanu, akka daran cimu irratti hojjechuu tokko sadarkaa uummataa. Kun karoora baafannee paartiin kunis sadarkaa adda addaatti kan hojjetaa deemudha. Hooggansa keessatti wanti hojjetamaa dhufes gaafiileen ka'anis kanarraa dhufaniiti. Kalammataa jaarmoota jidduutti wanni obbo Bokkalaan kaasan jaarmoonni Oromoo tokko dirqama tokko ta'uu qaban. Garuu wal hubannaa, walii tumsuun, walii birmachuun cimuudha qaba. Akkuma agartanii jaarmaa odaa wajjin kaleessa walitti seenneera. Adda bilisummaa Oromoo wajjin nu hidhan malee walii galtee memorandum of understanding mallatteessinee tumsa walootiin hidhannoo seenuuf qophiirra ture. Tumsi keenya sun nu hidhanii waraqaa keenya cicciramtee battus onnee keenya keessa nu beebaman tokko waliin jirra jechuudha. Gara biyyoonni tokko jennee harka isin dhoofsinu hojii tokko taanee diif jennee ciifnee korriidhaan bu'aa hin qabu. Tokko taanee tokkummaadhaan gara fuulduratti wal taanee kan hojjennudha. Isaan kun osoo hin ta'in qabsaa'ota Oromoo bifa adda addaatiin biyya keessatti ala jiranis kaafa'uun kan danda'u ofitti hammatee kaan tumsee walii galee ni hojjeta. Gara fuulduraatti kana karoora diitee fudhannee kan deemnu ta'a. Sadarkaa sadaffaatti hooggansa. Uummata yeeraa sadarkaa galmaa hooggansa. Jaarmoonni walitti dhufanii hooggansi jaarmaa tokko keessatti wal hubachuu baannan, wal jaalachuu baannan, walii abboomamuu baannan, wal guddisuu baannan, wal masaquu baannan bu'aan qaba. Kanaaf hooggansaa amma filattan seentiraal komitees haa ta'u hojii raawwachiiftu akka wal baratu, akka wal simatu, akka wal fudhatu godhu irratti hojii guddaa hojjenna torbaanota deema kana keessatti. Tokko kana. Lammaffaa gahoomsi hooggansa kana akkuma agartan gameeyyii waggoota dheeraan gala jiran gubbaa turan qabna isaanirraa muuxannoo barachuudha. Warri jalaa dhufne jirra kan barnoota sadarkaa adda addaa qaban kan beekumsa gumii kanatti fidu hooggansa kanatti fidu qabu jechuudha. Sakkoo osoo hin ta'in ofiirraa baanee jaarmiyootaa fi mootummoota leenjii ga'umsa capacity building nuu kennan irratti hojjennee collective leadership keenya ol kaasuudhaaf hojii bal'aa hojjenna. Kana waan isin jenna jechuudha. Kanaaf tokkummaa hoggaa jennu bifa kanaan sadarkaa uummataatti, sadarkaa jaarmiyaatti, sadarkaa hooggansa keenya qofa osoo hin ta'in hooggansa jaarmiyoota wajjin hojjetanii, hooggansa jaarmiyaalee amantii, hooggansa jaarmiyaalee hawaasaa, kan biizinasii kana hunda wajjin wal jidduutti wal hubannaan dandeettii waloo collective leadership Oromoo akka guddatu waan dandeenyu hunda godhuu qabnaa ani goonas jechuudha. Gaabiin obboleessiyee Gujiitti irraa kaate kaafaa irratti godina tokko irraa ka'uun waan gaarii. Godina hedduu kaafaa qomataa ture akkasitti jiran. Kaafaa was imperfect yeroo dheeraa. Hamachaa tursan, hamachaa turre, komachaa turre. Kuni soba miti. Jaarmaa warra shawaati. Jaarmaa kiristaanotaati jedhamaa ture. Dhugaa bal'aa miti. Atruus. Kana jijjiiruudhaaf hojii bal'aa hojjetamee jijjiiramni guddaan dhufee jira. Namni waan argatetti hin shakkarre, rabbiin hin galateeffanne yookiin immoo hooggana hin galateeffanne taphamuuti illee hin guddifame. Tokko akkoolee godhu qabda. Miseensonni gameeyyii waggaa 25 jaarmaa kana keessa turan dandeettii osoo qabanu, gahumsa osoo qabanu, kunoo nagaan bu'anii as taa'anii dargaggeeyyii yeroo dhiyootti jaarmaa kanatti makaman. Amananii itti kennuun this is significant. Kun significant dha. Sankobaa miti wal waqarree walitti iyyine probably yeroo duraatiif akka Itoophiyaatti jaarmanii kana hojjete jiru. Kootaadhaan godinni hundi ofii akka filattan godheera. Komii jira komii kaleessa ta'e irratti. Fakkeenyaaf godina tokko tokko namni nu barbaanne filamee jira. Koreen burree godina kan isaan hin barbaanne filameera. Komiin jira. Kan isaan barbaadan hafeera. Gara koree wajjin wajjin tuttis hogganoonni kun lamaan isaan caalaa kaafaa Oromoo kan beeku waan duratti fakkaatu. Waliin mari'atanii waan hin ta'a jedhan nu dhiyeessaniiru. Warra koree wajjin nu seene keessaa warri aanotoo seenuu baate hawwu jira. Hojiin mataa. Hojiin mataaneetti waliin dandeenye ji'a jaboota yookaan koree wajjin galeessaa walitti dhufu namni sun akka bahu yaada dhiyeessaa jechuudha. Namni
tahu korek juga saya kasih urat terus jadi itu. Wani pura kan boleh ri. Ini yang kan bukan ninja. Karena buat mana isim di. Wayane indane. Berarti kan indane. Indane. Never threaten Oromo. Never. Yo karena buat mana an mata dia. Erkam bayu kaafao keessa waata kana siigoona kana gootu malee akka siigoona dibbin jennee duuna malee waan itti amanne irraa utuu hin deemu. Dhagaa abaa walakkaa ol fudhatee bilisiginnaan abaa diiguu hin dandeenye. Abaa diigameera hin diigamu. Homii asirraa qabu, homii tulumarraa qabu, kan macharraa qabu, kan gujirraa qabu, kan boorarraa qabu hin dhageeffatu. Waliin mari'an hin sirreeffatu. Waan an jedhe fudhatan malee Arsiin as keessaa baasa, Shawaan as keessaa baasa, Wallaggaan as keessaa baasa jennaan situ ba'a malee Gujiin ba'u si jiru, Arsiin ba'u si jiru. Kanaaf doorsisni ani yeroo OMN ture wanni na aarsu yaadii akkanaatu godhamaa ture. Kana gootu malee maallaqa Harargee irraa dhufu sirraa mura. Maallaqa Wallagga irraa dhufu sirraa mura. Muutu muri malee jaarmee Oromoo komproomaayisii hin goonu. Diigamu malee haga gadi malee. Kanuma dhagaa komiin jira. Komiin qabdan hin dhaggeeffanna. Hin dhaggeeffanna. Koree ijoollee isaa irratti hin mari'anna. Koree jira hojii duratti hin mari'anna. Komii qabdan nuti dhiyeessa. Nuun falma isinii falmina. Obboleessi yaa gujiiti si qofaa miti gujii dhaqamsaa'u. Hagam takka akka iyyaa ture beekta miti. Hagam takka akka iyyaa ture gujiidha. Kanaaf nullee nuun fageessini. Of qaba bakka bu'aa gujii bakka bu'aa Arsii hin godhini. Kanaaf waliin qabsoofna. Hanqina jiru ammas hojjenne hin ulfeeffanna. Hanqina jiru itti guutannan hin jaallatuma. Yaaduma xiqqoo sinii dabalee yaada xiqqoo sinii dabalaaf masaan bal'isu. Wallaggeeffanne. Hojjechuu qabnaa jechuudha. Tokko uummata keenya jidduutti akka wal baratu, akka wal hubatu, akka wal amanu, akka daran cimu irratti hojjechuu tokko sadarkaa uummataa. Kun karoora baafannee paartiin kunis sadarkaa adda addaatti kan hojjetaa deemudha. Hoggansa keessatti wanti hojjetamaa dhufes gaafiileen ka'anis kanarraa dhufaniiti. Kalammataa jaarmoota jidduutti wanni obbo Bokkalaan kaasan jaarmoonni Oromoo tokko dirqama tokko ta'uu qaban. Garuu wal hubannaa, walii tumsuun, walii birmachuun cimuudha qaba. Akkuma agartanii jaarmoota wajjin kaleessa walitti seenneera. Adda bilisummaa Oromoo wajjin nu hidhan malee walii galtee memorandum of understanding mallatteessinee tumsa walootiin hidhannoo seenuuf qophiirra ture. Tumsi keenya sun nu hidhanii waraqaa keenya ciramtee battus onnee keenya keessa rubee abaawan tokko waliin jirra jechuudha. Gara biyyoonni tokko jennee harka isin hin dhoofsinu. Hojii tokko taanee diib jennee ciifnee qorrifnaan bu'aa hin tokko taanee tokkummaadhaan gara fuulduratti wal taanee kan hojjennudha. Isaan kun osoo hin ta'in qabsaa'ota Oromoo bifa adda addaatiin biyya keessaaf ala jiranis kaafa'uun kan danda'u bitti hammatee kaan tumsee walii galee ni hojjeta. Gara fuulduraatti kana karoora diitee fudhannee kan deemnu ta'a. Sadarkaa sadaffaatti hooggansa. Uummata jeeraa sadarkaa darmaa hooggansa. Jaarmoonni walitti dhufanii hooggansa jaarmaa tokko keessattuu wal hubachuu baanii wal jaalachuu